Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee jira. Godaantonni Tigray Saudi Arabiyaa irraa deebi'an Ethiopiyaatti hidhaa fi dararaaf saaxilamaa jiru jedhe Human Rights Watch. So our report looks at gabaasni keenya kan ibsu bara 2021 dhalattoonni Tigray 1000tti lakkaa'aman Saudi irraa deebi'an hidhamuu fi daandii guddaan Galaabat matama Ethiopiyaa fi Sudaan wal qunnamsiisuu ji'a ja'an booda banamuus isinitti himna. Weellisaa Taaddalaa Gammachuu waa'ee sirba isaatti bana baasee fi Oromiyaa irratti waan dubbate. Ani amma Oromiyaatu kana naannootti fudhatu namitu naannoo hidha malee yookaan seeratti bulmaata biyyattiin qabduutti naannoo hidhamee kaa'ame malee anaaf Oromiyaan biyya. Kanaaf waa'ee dubartii hojii barsiisummaa Yuunivarsiitii Helsinki waggoota 20 booda magaalaa Naqamteetti loon horsiisaa jiranis isinitti himna. Saganticha kan isiniif dhiyeessu Anzaalaalam Taaddasaati. Kan jalqabaatiin aangawoonni Itoophiyaa dhalattoota Tigray dhiyeenya Saudi Arabiyaa irraa deebifaman hidhuu dararuu fi humnaan akka baqatan gochaa jiru jechuun Human Rights Watch ibse. Dhaabbatni mirga namoomaaf falmu kun gabaasa guyyaa har'aa baaseen Saudiinis dhalattoota Tigray haala hamaa keessa tursuu fi humnaan biyyatti deebisuu dhaabuu qabdi jedheera. Hirphaa Gammachuu. Aangawoonni Itoophiyaa dhalattoota Tigray dhiyeenya Saudi Arabiyaa irraa deebifaman hidhuu dararuu fi humnaan akka baqatan taasisanii jedhe Human Rights Watch. Afrikaa Bahaatti Daayirektarri Human Rights Watch Laatishiyaa Baadir mootummaan Itoophiyaa godaantota Saudi irraa hari'amuudhaan biyyatti deebi'an akka hidhan himan. So our report looks at the arbitrary detention. Gabaasni keenya kan ibsu bara 2021 dhalattoonni Tigray 1000tti lakkaa'aman Saudi irraa deebi'an hidhamuu fi dirqiin dhabamsiifamuu akeeka. Saudi Arabiyaatti lammiileen Itoophiyaa haala suukkaneessaa ta'een hidhamuun waggootaaf itti fufeera. Kanneen biyyatti deebifaman keessaa dhalattoota Tigray lakkoofsaan xiqqaa hin taanetu jira. Wanti haaraan argamee fi nama yaaddeessu dhalattoonni Tigray gara Itoophiyaatti wayita deebi'an kan isaan mudatudha. Laatishiyaa Baadar akka himanitti dhalattoonni Tigray Saudi Arabiyaa irraa gara Itoophiyaatti deebi'an kaan isaanii Finfinneetti hidhamuu fi kan hafan erga Affaar qaqqabanii booda hidhamuudha dubbatu. Many of them had been detained in baay'een isaanii Saudi Arabiyaa irraa gara Itoophiyaatti otoo hin deebifamin dura ji'oota dheeraaf haala hamaa ta'e keessatti hidhaa turaniiru. Muraasni isaanii waggootaaf hidhaa keessa kan turan jiru. Baay'een isaanii rakkoo fayyaa qabu. Haalli Finfinneetti wayita deebi'an isaan mudatu ittuu isaan tasgabbii kan dhorkudha. Mana hidhaa mootummaan itti isaan hidhu 8tu jira. Iddoon namoonni tursiifaman adeemsa keessa dhalattoota Tigray fi mana hidhaatti geeddaramaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Human Rights Watch baase kanarratti amma yoonaatti deebiin kennine. Itoophiyaan waggaa tokko keessatti lammiilee 40,000 ol Saudi Arabiyaa irraa galchuu kan himte wayita ta'u ministeera muummee Abiy Ahmed akka gara biyyaatti deebifaman taasifamuun isaanii ijaarsa hidha Abbayyaan wal qabata jechuun himanii turaniin. Manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessaa wirtuu mana hidhaa Alchumaayisii jedhamu keessaa kan dubbisne lammiileen Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf hidhamanii jiran rakkoolee fayyaa hamaadhaaf saaxilamne jechuun BBC'tti ammaan dura himanii turan. Mootummaan Saudii gama isaatiin wirtuuleen to'annoo kunneen namoota qajeelfamoota hayyama jireenyaa fi hojii cabsan tursiisuudhaaf manneen hidhaa gurguddoo hundaa'an keessaa akka ta'an himaa ture. Human Rights Watch itti dabaluun aangawoonni Itoophiyaa godaantonni kunneen gara Tigraayitti wayita deebi'aa jiranii fi buufata xiyyaaraa Samaraatti to'achuudhaan gara manneen hidhaa Affaarii fi kibba Itoophiyaatti argamanitti dabarsaniiru jedha. Lammiileen Itoophiyaa kuma hedduutti lakkaa'aman manneen hidhaa Saudi Arabiyaa haala hammaataa fi rukkataa ta'an keessatti hidhamuu fi rakkoolee hamaaf saaxilamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Hariiroon Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru laafachuu isaa hordofee ji'oota ja'an darban keessa daandii guddaan biyyoota lamaan walitti ceesuu Galaabat matamaa cufamee ture. Daandichi amma deebi'ee banamuusaa bulchaan Gondar Lixaa obbo Dassaaleny Xaasoo ibsitti himaniiru. Daandii kana aangawoonni Sudaan ji'a ja'a dura cufuu isaaniitiin sochiin naannawaa daangaa sanaa addaan citee akka ture ibsameera. Marii kanarratti namoota gama Sudaanii fi Itoophiyaan argaman irrattis obbo Dassaaleny dubbataniiru. Marichi kaleessa godina lixa Gondar magaala Matammaa kan Galabaat cinaatti argamu keessatti gaggeeffame. Gama isaaniin Birgaadeer Jeneraal Bashir Said akkasumas Birgaadeer Jeneraal Faisal kan jedhaman argamaniiru. Karaa keenya kan garicha dursee deeme anuma bulchaa godinichaati. Jeneraalonni fi koloneelotni keenya turaniiru. Marii keenya bulees konkolaattonni isaanii gara biyya keessaatti galuun daldaltoonni mukkeen akka bargamoo waan jiraniif fe'anii bahaniiru. Karaa keenyas meeshaalee alergii fe'anii deemuun yaalameera. Kana caalaa torbeen booda walitti dhufeenya hawaasaa kan cimsuu fi daandii idil addunyaa biyyoota lameen wal qunnamsiisu banuun itti fufuun ni hojjetama.
የቦታ የወሰን የድንበር ጉዳይ ላይ የሚያስከትለው ሰብአዊ ቀውስ ማለት mootummaan Sudaan daandicha ji'oota 6 dura ture kan inni cufe kun ammoo dinagdee biyyoota lameenii irratti dhiibbaa uumeera kan jedhan obbo Dassaaleny hariiroon uummata biyyoota lamaanis addaan citee akka ture himaniiru. መንገዱ ወደብ ነው የሚታወቅ ይመስለኛል daandichi gara buufata dooniitti kan geessudha galabaat daandii Itoophiyaa fi Sudaan walitti hidhuudha sababni addaan akka citu ta'es kanumaaf natti fakkaata daandichi karaa meeshaaleen alatti ittiin ergamanii fi gara biyya keessatti galanidha daandiin kun cufamuun isaa dhiibbaa dinagdee guddaa uumeera keessumaa jiraattota naannoo daangaa irratti rakkoo fideera akka biyyaattis dhiibbaa wal fakkaataa fideera dhimma daangaa irrattis yoo waliin maratame malee haala kanaan duraan rakkoo ta'a Suudaanii fi Itoophiyaan walitti dhufeenya dinagdee fi hawaasummaa guddaa waliin qabu nageenya uummataa kan mirkaneessuu fi dinagdees kan cimsu irratti waliin hojjechuu barbaachisa. የሚያስከትለው ሰብአዊ ቀውስ ማለት gidduun oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima ministeerri hajaalaa chaayinaa waang jiin pirezidaantii eertiraa isaayyaas afewerqii waliin dhimmoota waloorratti mari'atan waang jiin chaayinaan qoqqobbii eertiraarra kaa'amu kamiyyuu kan mormitu ta'uu ibsaniiru. deeggarsa namoomaa kennaa kan ture dhaabbanni Norwegian Refugee Council jedhamu gura mootummaan Itoophiyaa ji'oota 5 irra kaa'e ka'uusaa hime dhaabbatichi dhiyeenyatti baqattootaaf deeggarsa kennuu akka itti fufu himeera Itoophiyaan odeeffannoo sobaa tamsaasu jechuun dhaabbilee kanneen uggurtee ture. yeroo diinni oromiyaa bittinsuuf walii galetti waa'ee oromiyaa callisuun gumaa goototaa lafatti gatuudha jedhe weellisaa Taaddalaa Gammachuun magaalaa Finfinneetti dhalatee kan guddatee fi aartii oromoo gama sirbaatiin jaallatummaa kan horate Taaddalaan tibbana sirbaa qeenxee bara baraan jedhu gadhiiseera waa'ee sirba isaa kanaa fi qabiyyee sirbichaa ilaalchisee waayilakoo maatii olaanaa waliin turtii taasiseera. Goota kana inuman jira wanti sidinku keessa ana hoggaa 10 baduu kiyya kanan bare gaafan sirba singilii kana baasuudhaaf yaalii godhu promooshinii isaa gaafa jedhu yeroo dheeraa baddeerta maal waan jedhu godhufe ani muuziqaa keessan ture waanan ta'eef yeroo hunda muuziqaan hojjechaa jira waanan ta'eef waanan fagaadhe natti fakkaatu ture amma nu gadde dhugummaa hoggaa 10 guute ergan CD kiyya baase sirba haaraa singilii tokko gadhiiseera hin gadda gara fuulduraatti lamaan tokko booda albama baasuudhaaf karoora qaba waaqa wajjin ani amaluma kiyya ta'ee singilii kana ani badaan jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf albaman baasaa yeroo baay'ee albama baasuudhaan beekamas kan intinis jedhu seenaas qaba jedhee yaadu akkasumatti gaafa yaadu gaafa albama ta'ee waan taa'utu waan kaa'amu tokkochi guutuu ta'ee taa'ee yaadadhee amana waanan ta'eef kanaan yeroo baay'ee singilii baasuudhaaf yaaleen beeku egaa waanuma keessa jiru irraa ka'eetanan baasuudhaaf dirqame jechuudha. Sirba kee tibba kana gadhiiste Oromiyaa faarsu sirba baay'ee bareedaadha namoota hedduun illee akka jaalatan miidiyaa hawaasummaa irratti illee baay'ee qoodaa jiru waa'ee sirba tibbana gadhiiste kanaa mee nutti himi. Walaloo barreesse Yoosan Geetahuun zeemaa Geetichitti hojjete sagaleedhaan irratti hirmaadhe sirba kana iddoo gootota waame kanarratti kan inni fudhachuu qabu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu ana gootota hundumaa kan achi keessatti galche ana Yoosanii miti sirba kana inni mata dureen isaa bara baraan jedha kabaja kee ulfina kee eegsisuudhaaf ilmaan kee nuti jirra isheen oftu waan jedhu qaba keessaa guutuusaa dhaggeeffatte waa'ee Oromiyaati fi Oromummaati. Keessumaa yeroo dhiyoodhaa asitti amma haala biyyattiin keessa jirtuun wal qabatee artistoonni duraan waa'ee Oromiyaa irratti sirban akkasumas artistoonni Oromoo baay'een namooti kaan illee amma waa'ee Itoophiyaa faarsuutti malee waa'ee Oromiyaa faarsuutti baay'ee xiyyeeffannaan amma hin jiru keessumaa sa'aatii kanatti ati immoo bifa haaraadhaan yeroo hin eegamne kanatti sirba kanaan dhufte akkamitti akka waa'ee Oromiyaa faarsuu sa'a kanatti filatte. Oromiyaan jiraatti Itoophiyaan jiraachuu dandeessi. Kanaaf namni abbaan fee waan fe'aa jedhu ani garuu qooda kiyya ba'uun qaba qooda Oromummaa biyyi kun biyya guddaadha. Ani amma Oromiyaatu kana akka naannootti fudhatu namatu naannoo hidha malee yookaan seerattiin bulmaata biyyattiin qabduutti naannoo hidhamee kaa'ame malee anaaf Oromiyaan biyya. Kanaaf halkanii guyyaa yoo ilaalte miidiyaa adda addaati irratti biyyi kun akka diigamuu namni nama uummanni jiru nama hedduutu kan diinni hedduutu yookaan murni hedduutu akka Oromiyaan kun bittinnooftu barbaada. Ifatti ba'anii namooti maqaa sii kaasuu hin danda'a. Wanti si diinku Oromiyaa diiguu qofaa muti Oromiyaa diiguu irratti walii galaniiru. San fixaniiru akka isaanitti. Garuu akkaataa kamiin diigamaa irratti haasa'aa jiru malee kana gaa keenyeen laallataanani ilmaan Oromoo ta'anii waan biraa haasa'us barbaade siyaasa haasa'uu barbaade sun ta'e
gaafa sin balleessa yookaan sin ajjeesa albee sanatti kenni namni gaafa si jedhu albeetti hin qalamtu kaastee kennuudha kana ofirratti taa'anii ilaaluun cubbuudha. Haqa ilmaan Oromoo hedduun dhiigni isaanii irratti dhangala'ee lafeen itti caccabee gootawwan hedduu ilmaan qaqqaaliin biyya kanaaf wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha. Waan kana taa'anii ilaaluun jedheetuman saa kanatti taa'uun sirrii miti jedhee waan kana dabba jechuudha. Gootonni Oromiyaa hedduu kaasteerta sirba kee kana irratti namoonni tokko immoo akkuma atillee argite gootota bakka kanaan kaasne ka jedhu komiin tokko hin jira waan san irratti maal jettaati? Gaafan waan akkasii dhaga'u badaa sirrifadhu namni gaa namuma kanaaf namootiin waan akkasii goonni naannoo kanaan kaanedhanii warra kaasan akka cubbuutti fudhadhu waanuma keenya waan ta'eef hin keeknedhaniiti waan akkasii kaasanii waan san sirreessuudhaafis waadaa galee galeessa galgala yoo ilaaltee bakka san sirreessineerra rakkina teeknikiiti malee durumaan ture wanni suni ani gaafan Taaddasa Durruu kaasu waaqoon keessatti argaa gaafan Nidhii Gammadaa kaasu Abishee Garbaa yookiin goota Oromoota Hacaaluu keessatti argaa gaafan Hacaaluu kaasu immoo gootota Oromiyaa hundan keessatti ilaala. Ani ilma naannootii miti ilma gandatti amanuu miti ilma Oromoo ta'een amana waan ta'eef goonni naannoo tokko Oromiyaa hundaaf goota. Hayilee Fidaa yoo kaasanii Hayilee Fidaa bakka hundatti kan Oromooti. An Oromummaa fi Oromiyaa ija tokkoon ilaala. Kan xumuraa irraatiin baanee jira. Dr. Alamtsaay Tasfaa Gammadaa manguddoo waggaa 73 magaalaa Naqamteetti loon horsiisaa jiran. Finlaand Yuunivarsiitii Helsinkitti waggoota 20f barsiisaa erga turanii iddoo dhaloota isaanii magaalaa Naqamteetti loon horsiisuun aannan magaalichaaf dhiyeessu. Akkamitti hojicha akka eegalan waa'ee lakoo Hirphaa Gammachuutti himaniiru. Ani dhaloonni koos magaalaadhuma Naqamteeti kan inni horsiisa loon aannanii fi oomisha bu'aawwan aannanii jalqabees immoo bara 2002 jalqabee. Mee biyya sanatti yuunivarsiitii akka barsiiftan kaaftanii? Maastireetii koos PhD koos achumatti fudhadhe Helsinki Yuunivarsiitii. Akkuma maastireetii koo fixeen carraa naa kennanii yuunivarsiitii sana keessa kan hojjedhee riisarchii koo hojjedhu naa eeyyamanii achi olmost gara waggaa 20 kanan hojjedhee. Ayyee egaa umurii maanguddummaa keessa kan isin jirtanii namoonni baay'een yeroo soorama baanii jedhanii hojiirraa yeroo taa'an isin immoo hojjettu natti fakkaata. Mee akkamii hojiin achi keessatti? Nan hojjedha Waaqayyo fayyaa naa kennetti. Taa'ee yeroo koo dabarsuun barbaadoni. Namoota meeqatu isin bira hojjetaa jira namni isin gargaaru hojii isaa irratti? Jiru kanarra namni jiru amma nama 24 qabna. Biyya keenyatti amma qabeenya beelladaa baay'eetu jira jedhama. Afrikaa irraa tokkoffaadha jedhamte. Yeroo baay'ee garuu bu'a-qabeessummaan isaanii baay'ee guddaa miti. Biyya Finlaandiin wal bira qabdanii biyya keenyatti mee maaltu sororuu qabaa baay'ina isaanii irrattis qulqullinaanis oomishuu irratti maaltu jijjiiramuu qaba jettu isin akka ogeessaatti? Horii keenya calluminni kottee isaanii lakkaa'uutu hin ta'in horiin keenya tokkoffaa fooyya'uu qabu. Kan aannanis qobaatti fooyya'uu qabu. Kan fooniis qobaatti fooyya'uu qabu. Namoonni kanarratti baay'ee xiyyeeffatee hojjetu hin jiru. Rakkoo guddaatu jira kan. Tokko isadha dhukkuba akkamittiin irraa ittisa. Yeroo isaan dhukkubsatan wal'aanuutu hin ta'in dura dabarsinee haal duree isaa akkamittiin mijeessinaaf inni jedhus barbaachisaa natti fakkaatan. Tole gara maatii keessanitti immoo isin deebisa. Ijoollee meeqa qabdanii ijoolleen keessan eessa jiranii? Ijoollee duraa 3 qaba. Ijoollee 5 qaba. Hundi isaaniiyyuu Finlaandiin jiraatu achumattidha kan isaan guddatanii. Egaa maatii irraa adda baatanii Naqamteetti deebatanii maaltu ka'umsa isiniif ta'ee akkamittiin umurii kanaan cichitanii hojjechuudhaaf murteessitanii isa jedhutti na dabala? Mul'atu haadha kooti. Haati koo yeroo hundaa qe'een kun duriyyuu aannan akka bishaanii dhugne turre. Horii baay'ee jira ture. Umurii isaanii guutuu amma Finfinnee jiraatan galeen horii horsiisaa jedhu turan. Inni humna guddaa naa ta'eera. Galaa naa galaasanii dadhaban isaan. Kanaaf isumatu sammuu koo keessa jira. Xumura irratti Ruwaandaatti erga ayyaana qilleenas namootni 11 biira muuzii irraati naannuma keessatti naqame dhuguun du'uu biiroon qorannoo yakkaa biyyattii himeera. Namoonni 4 biroo immoo yaaliif hospitaalatti argamu. Yakka kanaan kan shakkaman namootni 4 to'atamuu isaanis ibsamee jira. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaaf isiniitiif qopheessine asumarratti xumurreeti kan jiru. Saganticha kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaati Hirphaa Gammachuu qopheesse. Odeeffannoo biraa marsariitii BBC Afaan Oromoo irraatii argachuu ni dandeessu. Halkan gaarii.